بريك إيسي ركون قباتني سيفان كنا fitadhu galii naan jedhe achuma annaqee biyya kana keessatti galuun salphaa miti yoo talamaa ol bakkoota adda addaa waajjira adda addaa waraqata galfadhee akkam biyya kana keessa galu waan hunda fixadhee yeroo jedhu kana keessa Muniira Abubakarii Boonaa Baaleetii galata namaa yoo abbaa jibban illee haqa isaan jibbanu Boonaan deebiin arrabsuu eegalus Boonaa fa'i akka obboleessaatti ol ilaallaa naa dawwalanii waan kana itti dubbadheen jira. Laki nu fuldura nama dhaabannatiin dhaabatini nu fuldura nama dhaabannee gargaarsa sii goosifnee si galchina. An soba tokko isinitti maan jiru dhugaan isinitti maan dubbiin isin dhageessan fuggisoo ta'e garagalee isinitti dhufe maal jedhame birrii uummataa saamee birrii namni tokko namni birrii tokko naa kenni jedheen hin jiru bara namni tokko ittiin nama lama miti namni tokko ittiin namni birrii naa kenni ittiin yaalama jedheen hin jiru asumaan hin qabsaadhee uummatatti yaddee as godhee achi godhee birrii koo naa kennaa jedhee ispoonsaran hoggaa tokko eeggadhe birrii koo deebisifadhee itti yaalamu malee guyyaa tokko dayaalchisaa hin jenneen ijoolleen hedduun maaliif baddee Idrisii wajjin maaliif taphachuu dhiifte kan dadhabe. Mileen inni tuqame birriin Idrisii wajjin akka sana ta'ee barbarree dhugee maal jedhee namatti kennadhee nan saamame deebi'ee immoo birriin koo naa guutaan jiru ani dadhabaan jira mana keessaa ciqiciqiidha deemee yaalamii kottuun balaadha kana keessaa mileen mooraalii na tuqame bakka deemee yaalamuu qabaa ka jedhu murteeffadheetanii jarri Muniirii fi Boonaan dhufanii na gaafannaan waan kana itti dubbadhee Muniir anatti gaafatamummaa fudhataa jedhee Mansuuritti taasee Abdii Geetaachoo taasisanii maal jedhanii akkaawuntii bansiisanii mana Mansuuritti beellama qabatanii naqee Mansuuriin jedhee ilaa bar waan kana isintutti gaafatama keessan jiru jennaan siifan kamaal yaada dhuftee maal jettee beektu ati uummata Oromooti sagalee ta'uun uummata Oromoo kaafuuttee Oromoo tokkotti yaalchisuun halaala ta'e atadha yaalchifamuun haraama yoo ta'e anatti gaafatamaa jette Mansuuriin buusi jedhanii Gastira na darbatanii maal wayya jedhanii mari'atanii faamilii kooti hundinuu faamilii kooti jibbaa koo namni qabu hin jiru wala Boonaas ta'e Muniiris ta'e Siifanis ta'e hundinuu Mansuuris ta'e Abdii Geetaachoon tuna jibbanii intalaan jedhan nama Abdii deema Abdii tuni waa'ee bichuu keetii raase waa'ee gootii maal abbaa keetii goota deemi lombocha sana booda jarri kun gatiin jaallatan fi yaalamuu qabaadha. Achumaan uummanni akkuma isin argitanii iyaalchifanna jedhee wal gahe. Yeroo wal gahee jedhu bara Mansuuritti dubbatamee beellamni qabamee beellama sana irratti maallaqni akkanii akkaawuntiin isa obboleessa kootti himamee Abdii Geetaachoo obboleessa koo amma siriyaa koo tokko jira nama Sadiin Ahmad jedhama. Akkaawuntiin banamee beellamni yeroo gabaabaa qabamee beellama sana irratti waan isin dhibu namoonni kana booddee gastii koo irratti nama tokko hin affeeruun dhiifama naa godhaati. Nam tokko gastii irratti waareef nu affeeruu dide jettanii nan komatina kana booddee. Asirratti maqaa namaa waamuun koo dirqama. Jara akka barsiisaa OBN jechuudha. Barsiisaa OBN kan namni tokko isan beenne jechuudha dhaggeeffadha. Maqaa waamaatan dubbadhaadha. Barsiisaa OBN follow kooti dhaggeeffataa jirtasi join gooteetta dhaggeeffadhu. Kan namni tokko miidiyaa kanarraas hin beenne ijoollee Oromoo irraa ati silma Oromooti fayyadami siin jedhee doolaara 100 kan sii murteesse ana barsiisa. Dhageesse doolaara 100 anatu sii murteesse akkati as gorteechi gortee sagalee ijoolleedhaa taatee beeksisa dhukkubaa tola hojjetaa nama xababee lamaa xabatu kamirraa doolaara 100 fudhuuti fayyadami rakkoon qabu doolaara 100 inuma hin dhabne namni doolaara 100 barii kuma kudha Itoophiyaa siifa kennan nuti fayyadami asirratti immoo yoo dhukkufataa wanta arge beeksisni nama rakkataa dhufe tola hojjetta. Xababee lamaa moo namni taphatu leenca tokko lama hin dhabu inshallah kuma kudhan sii kennee barbaade taphaa dhabu beeksisa hojjedhu piroofaayilii hojjedhuu fi kuma kudhan jedhee murteesse. Sinii galee hojjetaa mootummaan biyya keessa jiru hagamiin daandii isaa kafalama hagamiin jiraata hagamii warraa wajjin jiraata ka jedhan dhaafanii akkas godheef barsiisaa OBN maqaa kee waameen dubbadha maaliif na gube waan ta'eef wantichi. Tole jedhee akka inni itti na jaallatuu fi akka inni itti na wajjin ashkaabbataa ture beektu barsiisaa. Seentee dubbachuu dandeessaa mirga qabda. Dhaggeeffadhaa bakka jijjiiramuun kaatee sitti maal. Akka inni itti na jaallatu argitaniittu giiftii dirasii biyya taayinaa kennaa ture miti. Naa kenneen nama laqa si kafalaa ture barsiisa. Dhiqoo kana innaan dhugaa sitti hin fakkaatin. Giiftii naa kennitaa badiin si erga. Malee akkasuma hin kenna biratti hafe hin beeku. Kanaan sii ta'e sanaan sii ta'e immoo hin jedhuun.
garuu ati gaafa na dhukkubee ijoolleen wallaahi wabillaahi namnan boonaa baalee ala amma Munir naa waliin jira. Abdii Geetaachoo kun na bira mana koo jira. Mansuur Itoophiyaa jira. Namoonni hundi sun jiru miti. Boonaa baalee immoo anaa wallolee jira miti amma. Boonaa baalee tu naaf iddeen ishee itti gootanii ol galchee boona. Haadha keetiin kakadhuu birii tokko naa kadhaa siniin jedheeraa tun jedhe lakkiin sobuu ati nuun hin jenne numatu akkati yaalamtu barbaade malee jedha malee lafaa kee duudaa kana naa kadhaa jettee ta'u baara kanaan hin jedhu boonaa nuyyuu jechuudha. Jaratu beellama qabee akka carraa xaba fayyeetii walirra bu'ee dhaggeeffadhaa. Wanta maqaa barsiisaa kaase. Xaba fayyeetii walirra bu'e. Xaba fayyeetii walirra bu'e. Fayyee anaan akka jetti fayyeen kunoo yookiin viidiyoon kun isii qaqqabeennaan dubbachuu dandeessi. Fayyeeni gaafa dhuftee leencanaa kennuu eegaltu feesbuukii irratti si arginaan jette. Waan ati miskiinaa wajjin taa'aa turte dhaggeeffadhaa. Waan ati miskiinaa wajjin taa'aa turte feesbuukii irratti galii tokko malee kaawuntee biticha akkas namoota dhukkufataa baay'een si kabaja. Mucaa kana jedhee badaa si galateeffadhee ture. Yeroo tiktookii irra dhufe immoo si argu of qabuu dadhabeetan si adabbii irra jiru leenca haadhaaf ilmoo sii kenne jette. Dhugaadha. Feesbuukii irratti na beekti hojii koo laala. Hojii kootiif na galateeffachuudhaaf sappoorti na gooteesi. Barsiisaan dhufee giiftaroota waan jedhaman mana koo jiru guutuu akkuma isin beektan haa jedhaa. Sini galee akka boru sinitti hojjenne barbaadan bofti akkana jechuudha. Sini galee jedhaa asitti giiftaroota wal baree namoota gagaariidhaa wal baree fooloo deebisaa fi fooloo golaanii jedhee harkaanidha jechuudha. Fayyeen dhalachuu isaan beektu bara. Mucaa miskiinaan geessee walitti na diree guyyaa xaba beellama keetii balleessuudhaaf iyyii jedheen barsiisaa OBN jette ati. Geesse. Giiftaroota koo waan ta'e guddaa hundaan barsiisaan OBN ankaleessa biddeen baasee fi rabbii gadeetti jechuudha. Akka inni doolaara 100 soba jechuun dandeessu telegiraamii daawwalee haasofne guutuu sagaleen keenyaan jira gati ta'e yoo itti balleesstes dabarseera bakka biraatti. Maaliif guyyaan kun akka inni dhufuun beekaa. Mucaan kaleessa ana biratti dhufee darajaa xaba beellamaa qabneef jiran giiftaroota koo taphachiisanii dhageessanii barsiisaa. Wallaahi bineensi akka ilmoo namaa hin jiru naa mana. Najalaan bahu mubee keenyaa mubee koo maaloo maal miskiina maal jedhee giiftaroota gaafa wal baree ka'u ana kana mana mashqaabbaxuu giiftaraan keessaan dhaqee kalamaammaxuu maaloon beeku bakka dhaqee dubbisee maal jedhee bakka gastiira taphachuu jammaree gastiira taa'ee giiftaroota sheer godhaa meeqatu dhufe jetti matu. Gurmaan mana keettoo lafa reeboo afuura nukutee gastiira taa'ee sheer nutti godhaa jedhu. Sitti meeraan obboleessa koo sitti nimni. Dirqama yoo namni maqaa namaa waamee lekkii namatti hime malee arrabse malee hin kabajamu namni jechuudha. Nan argee bakka. Boolii buuftee nama meeqa sodaataati barsiisa. Nama meeqa sodaataati miidiyaa kanarraa boolii kee buusee buuftee boolaa. Ana garuu buuftee asitti fayyees bartee maalis bartee fayyeen nama maallaqa barbaadu miti. Baay'ee tiktookii kanarraa. Qabeen lama akkasii taphattu jenne viidiyoo meeqa hojjedhe. Gastii baladhuu dheentinaani nama galataati ana. Xaba beellamaa asii balleessuudha akka waan dhukkufadheetti dhaggeeffadhaadha. Mee bakka kan naa qabadhaa. Akka waan xaba beellamaa fayyee balleessuudha dhukkufadheetti godheetu sobaa. Jandaa warra kan yeroon beektan waliin giiftaroota hunda guruppii hidhee maal jedhee hunda isaarra ga'e. Guruppii hidhee warra keessaa ba'e natti hime. Fayyee xaba fayyee balleessuu fi ajandaa sharrii warra kan yeroon beektanuu maalii sobaa wanti dhukkubeen jiru xauma fayyee balleessuu fanasi kee turkii dhaqee jechuudha. Aboo dhukkubni hin jirre si haa qabu ati hin hafu si hin hafu akkasitti gubadhee jiru kanaan si hin hafu wallaahi waan hin taa'e inuma taataatis inuma deemta wallaahi bashannanaaf hin deemtu ziyaaraadhaaf hin deemtu ati akkuma koo taatee deemta malee rabbi fuuldura namaa si adaabu. Namni itti nama maallaqa irraa qabu rabbii jedhii fuuldura namaa hin dhaabin. Ummanni dhageenyaan maallaqa sii buufna jedha. Ani immoo maallaqa naa buufamu yaalamuu barbaadu. Maallaqa koo naa kennitu jedhee kadhadhuuyi dhageesse. Iccitiin kun gadi ba'ee si gargaaru malee humnaan naan jedhame na gargaarame malee na gargaaraan jenneen. Na gargaaraan jedhees immoo cubbuun qabu. Nama danuu sheekaa qeesii gargaarame sheeka fayyaa qabutti makiinaa binnee beenna meeqatti gargaarsi godhamaa ture. Ana irratti yookiin cubbuun ta'u. Waan tokko cubbuun qabu. Utuma waa tokko hojjenne callume dheetaa taa'eyyuu cubbuun ta'u. Sharriinati qottee wallaahi deebi'ee si nyaata. Dhageesse barsiisaa OBN inni baxabbatee akkasana akka mucaan tiktookii si diaktiif gootee baddu dhageessanii fayyeenis immoo amma ta'e silaa namni biyya faranjii jiru haga ta'e understand godhee inni kun dhugaalamu inni kubemu
soba yigee miko balleessumu maala mubaarak itti balleessite yaadu qabitutte tariigaa waan jedhe waliin qabanu fi akka jalatti jiran beeku gati deebi baabraa dubbachuun qabu namni si argitanitu bite wallahi nan gargaartan guyyaa fayyee irratti jedheen viidiyoo si kaa'ee hojjedhee fi dhukkufadhee ofii gooti ciisa fayyeen taphachuu qabdi ina fa gargaarsi koo jedheen dhiise bara guyyaa sisan illee dhiisee fi hin taphatamne silaa si farangana barbaadu miti qabdi faranka qabaachuun fayyaa qabaachuun taatu fayyee bara atti balleessite haga leenca sana hunda naa kennite maallaqa ati naa kennite fayyaa naan kennite akkam jirta naan hin jenneeti indallamte jechuu keeti xaba beellamaa keetii si jalaa balleesse waan ta'eefi dhukkufadhee guyyaa ati xaba beellamaa taphachuu barbaaddutti gatiin dhukkufadheef ati dallamtee mufattee tiktookii irraayyuu baddee hin godhamu ture tunama baratte taate atis atumaan fayyeessiinen jedhaala hin godhamu akkas deebitee dhufuun kennuulle haga barbaadde maallaqa qabaatte fayyaa bituu hin danda'u maal wannan dhiisin jiru wannan gurguruu dhiisin jiru ilmoon kooti illee lafatti waan hambifne bar kumni lafaa kaatee na qabatte maallaqa meeqa akkam fixee dhufe anaaf rabbitu beeka sooressattuun jabaa taana hiyyeessa biyya baqaa keessa haadhaaf abbaan qabne obboleessi isa gargaaru hin qabne miti sooressa wallaahi Ameerikaa jirtu maallaqa nan baase uu jechisiisa haasaa sarto bal'aa tokko jechuudha biyya keessa taa'ee afaan banaa oolu tokko fudhattee jechuudha teessee gaaf tokkotti gaabbita amma baarikii miti geesse adaraa jedhee si kadhachiise Maarqos taasisaa sitti erge nama meeqa sitti erge keessa rabbii jedhi qabadhu adaraa jedhee sitti erge ati diddus garuu an waadaa koo eeggadheen xaba beellamaa keetiis balleessine dhiisee irra darbe ati garuu gorsaan kee barsiisaan gorsa sii kennee giftaroota haga sitti wal bartan dhuftanii mana kootti wal bartan hunda wal qabattan jechuudha wanti taate wanti darbine jiru barsiisa galatoomis jechuun barbaada maaloo harkaan dhaabanii afaan ittiin naa deebiftuun qabdu ati deebi maaloo harkaan dhaabanii waleensoo harkaan dhaabanii gajalatti barbaadan ni jedhan isa akka barsiisaa kana harkaan hidhaa ijoolleen mubaarak nama nu barbaade yeroo isin jette barsiisaatti deemaa xabee lama taphachuu fi giftaroota qabna na jala birrii kuma kudhan kaffalaati nama sinii barbaada profaayilii sinii hojjeta viidiyoo sinii hojjeta birrii kuma kudhan jedheen sitti ergaa ture ati garuu achi as faallaa maal na goote nama xabaa fayyee irratti beellama dhukkubaa kadhaa sadaqaa na goote silaa fayyee hojii miti kan itti dhaabachuu qabdu dhugaan sitti hima hiyyeessa keetii ana hojii dhaabattee fayyeedhaanu yoo dhugaa dhukkubni isaa dhugaa ta'e dhaqee yaalamu mucaan kun jetta turte silaa ati garuu waan goote kun hunduun darba anaaf siin moola argina gaaf tokko waltaa jamna injijjiirama wanti injijjiiramne hin jiru biyya lafaa irratti walumaa galatti siif gorsa taatu fani kan hojjette kan akkatti nama biraatti hojjettu barbaadu barsiisaa OBN thank you galatoon warruma na faarsutu balaa qaba bara warruma na faarsu warruma gastii koorra dhufee taa'ee mubeekoo atabbaa miskiinaati atabbaa maaliiti warri jedhu anamma gastii kiyyaratti nama ol galchuun yoo ijoollee biyya arabaa miskiinota mana hojii jirtu taate malee nama sana yaalli balaa akkanaa ol galchee lakkii boonan jajinaa lamuu dhuftanii ani hin barbaadu lammata dhuftanii gastii koorra rabbii isin hin galchin gosa akkana nam tokko gastii koorratti na fayyadu kana booddee eessanii harkaan hidhaa ofitti qabee yeroo xiqqoo sii fooloo isaa 5,000 ga'e gadi ba'ee mee warra na arrabsaa ture ilaalaa shari'allaa warruma na wajjin naatee dhuge warruma wal beenu warruma walitti dhiyaanu warruma galeessa mu beekoo gasti hin saalfatu namni hadha dhufee gastii namaarra taa'e garaa bofa godhe jechuudha bofa duwwaa namni kamitti nama hadha dhufee akkam jirta fayyaa keetii mubee jechuun akkasii mubee jechuun miskiina abbaa miskiina jedhee kee bor immoo deebi'ee dhukkuba koo irratti geeraru hiyyeellahu saalfiin hin jiru nama saalfachiisu buculuma si nama saalfachiisu akkas kan na mudate girriin kan na mudate ijoolluma koo ani kasii irratti guddifadhe malee warra ormaa yookiin warra kaanii intalaan jedhina asuma kee namni kun ni 17 gargaarsa mubaarakii goona jedhee buqqee dhufee jenna borontamu ani yeella ani sirma yeelle borontamu gadi baanii afaanuma kan isa dhukkubeera jedhaniin gadi baan hin dhukkubne hin sobaa hin dhukkubne birrii keessan hin kennina birrii uummataa saamee nana lol
ulullee jara fudhatanii kiraara jara fudhatan eenyu saalfatani kan fayyee kan olmoo kotti deebi'e naala bushaa lakka siimmoo kan hojii hojii keetii rabbi siif kennu eenyu saalfate sheexanaaf situ saalfate kun fuuli kiyya deebi'e jedhama dhugumaa Mubaarik araadaa ta'e Oromoo iyyaa kurrifadha reefsii eeyoon nama galchaaru eeyoon na daffaraa kun afaan hin taane sin arrabseennaan abbaa barbaadde yoo taate afaan hin taane sin arrabseennaan akka nan gomanne nama nan galchinu nam tokko nama nan galchina namni nan barbaachuu gastii irratti dhaan nageenya godhu keessa nam tokko gastii irratti hin barbaadu bo nam tokko gastii irratti hin barbaadu kana booddee ashqaabaa cidhuwaa gastii guutee taa'e mubee keenya atimoo lubbuu keenya naala bushaa lakka dhaqee akka okeetiin jedhi kana booddee hin faarsin sana arrabsu naa wayya warra bilookii keessaan baasa warra bilookii keessa baaseen wallaahi gadhiisa mooditorii koo warra bilookii keessa jiran ijoollee bilookii keessa jiran guyyaatti nama kudhan naa gadhiisaa marraa kaasaati dhugaan sanitti hima jarri koo jibbaa qaban imaniiru ifaan ifatti jibbaanaa qaban imanii biloo kamani sirri jaallachuu fakkeessee mubee keenya si jaallannam atabbaa minaamin nama kudhan baasaa shii guyyaatti amaana rabbiiti suma dhuguma labsiidha nama kudhan guyyaatti warra bilookii keessa jiru naa baasaa mooditoruun jara naa wayya jarri diina kaa diinni diinummaadhaan beektaa dhufee komentii sinaa rabsaa laayivii galee naa rabsaa biloo kaman warra fira fakkaate silumayyuu namichi maal jedhe ani jedhe fira koo diina koo nan eeggadhaa fira koo narraa eegaa jedhan diinaa miti kan namii dheera warra fira fakkaate ankaleessaa hiriyaasaan ture hin argine maal hiriyaasaan ture an jaala isaan ture ana caalaan waarkiin hin beektan jedhama afaan guuttate anta gaa citii sitti beemo silaa citii miti tuwwaan bucuu si biraa qabaadde kaatana firfirsita tuwwaan bucuu si biraa qabaadde kaatana firfirsita tuwwaan bucuu si biraa qabaadde kaatana firfirsita Angore ol ba'e mina jarjani ilaa akkanatti himte kana namatti himin keessattuu immoo jedhaani hiriyaa kootiin keessattuu waan natti himaa jirtu kana akka waan miidiyaa irratti haasaartutti beeki anaaf hin jenne ansi waraabu garuu akka waraabamtu bari sagalee kee waraabame lafa kaa'ama kanaaf waan miidiyaa irra yoo baate saalfachiiftu natti himin jedha namoonni kumni tokko dhaggeeffadha abaluu hiriyaa kooti abaluu wadaaja kooti abaluu fira kootettanii waan yoo waraabamtee miidiyaa irra baate lafa silaalchiftu wallaahi obboleessa keetti nimi maammeen obboleessi koo tiktookii irra nufi maammee ajaadha tiktookiin geessani tiktookiin ajaadha siin immoo waliin taatanu jenna na waraabbatee inna qaama sagaleen koo jira ummata sagalee kana waraabbatee waan mubaarik naan jedhee dhaqee gastii namaa irratti dhaggeeffachiisaa ture yaadattoota eegisanii wallaahi ilmoo abbaa keessanii amantanii yeroo nama hinaasaa miti nama hinaasaa yeroo haasoftanu tokko rabbii sodaadhaa uumaa keessan yeroo nama haasoftanu maqaa namaa namatina dhorqaadha maqaa namaa wachuun lammaffaa immoo abbaa barbaade yoo ta'e namni kun na waraabaa jira jedhaatti hinaasaa ishii dhageessanii namni kun na waraabaa jira maal haasa'u maal dhiisu ilaa gorsa kana fudhaa lafa kaadda anas siniin jedhe eenyu wajjinu yeroo silkiidhaan haasoftanu na waraabaan jiru hin jedhina na waraabaa jira jedhaa qabadhaa anas siniin jedhe gaabbitan akka waan miidiyaa irratti gastii namaa irratti haasaartanutti namaan haasaa bakka yoo keessaan immoo laali salpha abbaa barbaade dhufu naasa hin miti haasa hin normaali anaan kunan naasofne hin jiru nanaasaa garuu miizana koo eeggadheeta yeroo naasa'u akka waan sikii tokkos kaadheetan sikii tokkoon immoo haasaa maaliif akka waan laayiviirra jiru tan haasaa malee yoo sagaleen koo sun waraabamee gadi ba'e nan salphadhaa maaltu nan salphise boo waan haasaa mu qabu qofa haasa'e obboleessu nama namanii eenyuunuu namanina silkii yeroo namaan haasoftan akka waan waraabamaa jirtan tokko immoo akka waan laayiviirra teessanii haasaa hartutti namaan haasaa shi namni nama salphisa yeroo kana amma zabanni zabana wal salphisuuti ummata Oromoo
ummata kiyya kabajama aafu danni isaafanii hunda isaan dubbadhu garuu kun naa mala ture suma luguma kun deebiin kun naaf mala ture ana nama takka sumunii tokko nama hin gaafanne na gargaaraan jenne na yaachisaan jenne kana naa godhaan jenne hiriyoonni koo kaleessa gastii koora ta'aniin giftanoota wal baranii nama wal baran maallaqa kiyya naa gaafadhaadha malee an gadi baa uummata Oromoo naa kadhaan jenne natti kadhatanii ka'anii geessanii an yeroon birrii miiliyoona meeqa kafalee gurbaa Somaaliyaa baasu ana nama kaleessa Liibiyaa keessaa nama meeqa birrii meeqa kafalee baasaa ture ana nama meeqa yaalchifataa ture sidii galee waan hin qabu kennee masgiida ijaaraa adaraa ijaaraa jedhee sin galataa ture silaa deebiin akkasii kun naa mala ture ana tokkittitti kadhatanii birrii miiliyoona lama birrii Itoophiyaa miiliyoona lama la wallaahi laazim kan soban qabna jechuudha kaawunticha irratti obbolaa qabdu mana baankiitii argaa gaafadhaa annan gaafatama birrii miiliyoona lama naa buusisanii